Heloo hordoftoota Maltii Iskiil Miidiyaa bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu jechaa har'aa waliin kan nuti barannu How to work money by YouTube kan jedhudha. As keessatti tuutooriyaaliin kun kan kennamu continuous tuutooriyaaliidha step by stepidhaan. Namni YouTube irratti hojjechuu barbaadu tokko jalqabaa kaasee akkamitti eessaa ka'ee garamitti akka deemu kan ibsudha. Kutaan kun introdaakshiniidha irra kan nuti waliin ilaallu garuu jalqabaa kaasee hamma dhumaatti yuutuubariin tokko gochuu kan inni danda'u paartii paartiidhaan qoqqoonneeti jechuudha kan nuti wal wajjiniin ilaallu. Egaan kutaa har'aa keessatti introdaakshini ilaallaa namni tokko yuutuubarii ta'uudhaaf maal gochuu akka inni qabu jalqabaa kaasnee akka seensaatti ilaalaa deemna. Egaan na hordofaa subscribe share gochuudhaani jalqaba irratti yuutuubiin kommershaalii kan ta'e yookiis immoo ofishaaliidha. Onlaayinii namoonni irratti fayyadamaa jiran keessaa miidiyaa hojjetaa jiru keessaa namoota hojjechuu danda'an, namoota kiriitiivitii qaban, namoota aadaa qaban baay'een isaaniitti fayyadamaa jirudha waan ta'eef inni kun egaa advaanteejii guddaa qaba akka piroodaaktii tokkootti jechuudha. Kanaaf yuutuubii irratti hojii hojjechuuf jalqaba maal gochuun qaba jennee yoo ilaalle akkaawuntii banachuudha. Akkaawuntii banuudhaaf immoo imeelii isin gaafata jechuudha. Imeeli akkaawuntii banachuu qabdu. At first step create Gmail akkaawuntiidha jechuudha. Imeelii akkaawuntii erga barannee gara yuutuubiitti ceena jechuudha. Yeroo yuutuubii banachuu dhaqxan maal isin gaafata? Imeeli akkaawuntii isin gaafata jechuudha. Kanaaf imeelii banuuf immoo maal barbaachisa? Jalqabuma irratti iyyuu yuutuubii irratti hojii hojjechuudhaaf tokko yookiin kompiitaraa yookiin immoo silkiidha jechuudha. Silkii fi intarneetii yookiin waayifaayi isaan kun gahaadha. PC yoo qabaattan PCdhaan, deeskitooppii yoo qabaattan deeskitooppiin, silkii immoo of harkaa qabdu yoo ta'e silkiidhaan intarneetii keessan yookiin waayifaa fayyadamtanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Egaan itti aansinee imeelii keenya erga bannee yookiin imeelii keenya erga bannee maalitti ceenaa? Gara yuutuub akkaawuntii banuutti ceena jechuudha. Create yuutuub akkaawunti. Kanaaf akkaawuntii banachuu qabna yuutuubii keenya irra seennee. Isa kana egaa paartii tokkoffaa irratti imeelii akka itti bannus viidiyoo tokko qabadhee isiniifan dhufaa. Paartii lammaffaa yuutuubiis akkamitti akka bannu paartii lammaffaa irratti viidiyoo tokko ilaallaa. Akkasuma egaa yuutuubii banuudhaaf riikwaayirmentiin maalidhaa? Imeeliidha jechuudha. Imeelii akkasuma immoo instrumentoota nuti fayyadamnu kanneen akka kompiitaraa yookiin silkii fi intarneetiidha jechuudha. Kana of harkaa qabdu taanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Egaan paartii lammaffaa irratti egaa yuutuubii akkamitti qabnu keezi isteedii tokko wal wajjiniin kan ilaallu ta'a. Inni sadaffaan viidiyoo ediitingii tuulii illee beekuu qabna jechuudha. yuutuubii qaxxituma seennee hojjenna osoo hin taane wantoota nuti fayyadamnu beekuu qabna jechuudha. Tuulota fayyadamnu ediitii viidiyoo riikardii gochuuf, tuulii viidiyoo ediit gochuuf, kaameeraan isaan kun hundi isaanii nu barbaachisu jechuudha. Egaan viidiyoo tuulota kana keessaa kanneen akka Canva, OBS Studio, DaVinci Resolve. OBS Studioon riikardii godha. DaVinci Resolve'n immoo isa riikardii goone ediit nuu godha. Wondershare Filmooraan immoo tuulii tokkodha. Inni viidiyoos riikardiin godha. Riikardii edda godhee immoo achuma irratti ediit gochuu ni danda'a jechuudha. Kanneen akka Vegas, Pro isaan kun hundinuu tuulota nuti fayyadamuu dandeenyudha jechuudha. As keessaa egaa tuulii tokko addatti gochuu qabna jechuudha. Sooftiweerii tokko addatti gochuu qabna, beekuu qabna. Kanneen biroollee jiru, kanneen biroos beekuu dandeessu. Garuu ani warra nan beekuuf fayyadamaa jiruun isiniif himaa jira jechuudha. Warra kana keessaa akka keezi isteedii tokko fudhannee wal wajjiniin paartii 3 keessatti waliin tiitoraalii tokko hin fudhanna jechuudha. Yookiin Wondershare Filmooraa yookiin Canva keessaa tokko fudhadhee isinin barsiisa jechuudha. Paartii 3 keessatti erga tuulii kanaan wal barre immoo maalidhaa? yuutuubii irratti maalan hojjedhaa? Idea generate gochuuf jechuudha. What can I do?
yookiin immoo maal hojjechuun danda'a, maal qabna, ofii keenya ilaaluu qabna jechuudha. Ofii kee ilaaltee duubatti deebitee what can I do, maal hojjechuun danda'a, professional ani qabu maali, beekumsi ani qabu maali, as keessatti gaa itti yaaduu gaafata jechuudha. Imagine your profession and your clients jechuun immoo beekumsa keenyaa fi beekumsa qabaanneefis osoo hin taane kastamariin maal barbaada, narraa fudhatama qabaa, wanti nan hojjedhu kun YouTube irratti fudhatama hin qabaa jennee yaaduu qabna jechuudha. Malee ani kanan beekaa kanan hojjedha jennee har'aa yoo kaane riskii keessa galuu dandeenya, yeroo keenya gubuu ta'a jechuudha. Kanaaf tiitoriyaalii kennuu kan dandeessan tiitoriyaalii irratti qophaa'u, tireeningii akkasuma diizaayinii gochuu warri dandeessan. Fakkeenyaaf diizaayiniin maaltu hojjetame biyya keenya keessatti, koonistiraakshini diizaayiniin kan uffataa ta'uu danda'a, kan manaa ta'uu danda'a, kan karaa ta'uu danda'a, kan konkolaataa ta'uu danda'a, piroodaaktii ofii keenya guyyaa guyyaatti fayyadamnu ta'uu danda'a. Kana diizaayin goonee dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Argitanii? Akkasuma immoo wantoota garaagaraa diivilooppii gochuu, maatiriyaal diivilooppii gochuu, weeb diivilooppii gochuu, loogoo diizaayin gochuu, akkasuma wantoonni nuti fayyadamu hedduun jiru jechuudha. Argitanii? Kanneen biroollee kanaan hin beekne kan isin beektan jiru. Isaan kanarratti maalidhaa sarchi gochuudha. Eeriyaa aidentifaayii godhachuu qabna jechuudha. Isaan kanarratti immoo akkamitti waan tokko adiyaa jenereetii akkamitti akka goona kan jedhu viidiyoo tokko waliin kan ilaallu ta'a. Dhumarratti shanaffaan yuutuubii chaanaalii guddisuu qabna jechuudha. Yuutuub chaanaal growth. Yuutuubiin keenya guddachuu qabaa, dabalaa deemuu qabaa. Sabskiraayibiinsaa, sheeriinsaa, laayikiinsaa dabalaa deemuu qaba jechuudha. Yeroo yerootti kastamariin keenya dabalaa hin deemu yoo ta'e nuufis hojii bu'aa hin qabu jechuudha. Kanaaf yeroo hojii hojjettanitti hojii kwaalitii qabu hojjechuudha. Not quantity but do quality. Waan kwaalitii qabu hojjechuu qabna. Kiliyentii keenya invite gochuu qabna. Sabskiraayib godhaa, sheer godhaa jennee karaa itti kastamarii sassaabbannu jechuu qabna jechuudha. Akkasuma telegiraamiin, feesbuukiin, tiwiitariin wantoota garaagaraa irratti sheer gochuudhaan namoota affeeruu qabna jechuudha. Egaan kana fakkaata introdaakshiniin keenya har'aati. Walumaa galatti amma gaa wantoota nu barbaachisanidha. Imeelii, yuutuubii banuu, viidiyoo ediitari tuulotaa wal baruu, akkasuma immoo adiyaa jenereetii gochuudha. Wanti nuti har'a wal wajjin ilaalle isaan kana tokko tokkoon paartii 1 paartii 2 jennee itti seenaa jirra waan ta'eef paartii 2 irratti egaa kan nuti waliin ilaallu akkamitti imeelii bananna. Imeeliin banna, imeeliin booda gara yuutuubiitti ceena, yuutuubii irraan immoo tuulota sana haala kanaan baraa deemna, wal barsiisaa deemna. Kanaaf viidiyoon keenya inni itti aanu create gmail akkaawuntii viidiyoo tokko qabadhee liinkii isaa as jala argachuu dandeessu. Sabskiraayib sheer godhaa immoo warri kaan akka baratan namoonni akka keenya hundi isaanii namoonni akka keessanii hojii dhabanii daandiirra deemaa kan jiru dhuguma kan akka salphaatti hin ilaalina. Yuutuubiin namoonni baay'een galii kan ittiin argataa jiran yuutuubiidhaan waan ta'eef isaan kana paartii 1 2 3 jennee peementiin isaallee itti fufa. Akkamitti peement akkaawuntii qopheeffachuu akka dandeenyu, fakkeenyaaf AdSense akkaawuntii illee akkamitti banachuu akka dandeenyu tartiiba viidiyoo kana tokko lamatti hordofaa yoo deemtan waliin hedduu baranna jedhee yaada. Guyyaa irraa waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Viidiyoo keenya itti aanutti immoo qophaa'aa liinkii isaa jala isinii kaa'aa itti fayyadamaa jechuun barbaada. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.